Hordoftoota dubbii dirree dinagdee nagaan keenya inni ho'aan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Warri baadiyyaas jirtan magaalaa warri biyya keessaaf biyya alaa jirtanii nagaan keenya ho'aan inni kan dinagdeedha bakka jirtan hundumaatti yeroo hundumaa isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Yeroo gabaabaadhaaf gargar fagaannee turre amma immoo kunoo gara marsariitii hawaasaa kallattii YouTube'tiin barsiisa keenya dinagdeen dhaloota humneessu hawaasa humneessu jedhu tachias deebinee jirra. Hanga dhumaatti turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Egaan akkuma beekamu marsariitii hawaasaatii fi akkasumas immoo miidiyaalee ministiriimiidhaan akka hordofaa turtanii kitaabi dhaloota dinagdeen humneessu jedhu eebbifamee haala ho'aa ta'een eebbifamee dubbiftootaatiif dhiyaateeti jira. Kana booda gaan suuta qabiyyee kitaaba sanaatti seenuudhaan dhaloota kan barsiifnu dhaloota kan humneessinu ta'a. Har'a immoo kanuma wajjin wal qabatee mata duree waayitawaa ta'e dhimma biizinasii ilaallatu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Turtiin keessan amma dhumaatti nu wajjin ta'u video kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhimmi kun dhimma biizinasiiti. Dhimmi kun dhimma uummata baadiyyaa jiru, uummata magaalaa jiru, uummata waajjira mootummaaf miti mootummaa keessa jiruuf kallattii garaagaraa jiru gargaarree utumnee gara madda galii dinagdeen akka of danda'aniif deeggarsa goonu barsiisa laannuuf qajeelfama laannu sababa ta'eefi lammii keenya hundumaa biyya keessaaf biyya alaa baadiyyaaf magaalaa jiran qaqqabuutu irra jira sababa ta'eefi sheerii gochuudhaan wal biraan ga'uu hin dagatinaa. Mata dureen keenya guyyaa har'aa akkuma sila kaasu yaade dhimma biizinasiiti. Biizinasiin kun maali? Uummanni keenya biizinasii keessa yeroo dheeraadhaaf maaliif alatti dhiibamee jira? Biizinasiitti tuun galiin dura wanti nama mudata maali? Biizinasiitti erga galanii maalirratti of eeggachuun namarra jira? Biizinasii kana fiixaan ba'uudhaaf gaan maal gochuun namarra jira ka jedhutu tuqaalee muraasa isaa walii wajjin kaafnee haasofna. Ammas irra deebiidhaan turtiin keessan hanga dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Marii keenya guyyaa har'aa kan ittiin jalqabnu biizinasiin kun maali ka jedhurraan marii keenya jalqabna. Egaan biizinasii jechaan namni tokko maatiin tokko madda galii godhatee wanta ittiin hojjetee ifaajee of jiraachisu hundumtu biizinasiidha jedhamaa jechaadha. Kana keessatti hojii nuti qaxaramni hojjennu biizinasiidha. Qonni nu qonnu biizinasiidha. Hojiin bitanii gurguruudha biizinasiidha. Hojiin oomisha raabsuudha biizinasiidha. Hojiin oomisha biyya alaatii galchuu oomisha biyya alaatti erguu biizinasiidha. Kanaaf namni tokko jireenya isaa geggeeffachuudhaaf madda galii godhatee kan inni irratti bobba'e hundumtu biizinasii jedhamee waamama. Yeroo baay'ee namoonni keenya biizinasii kan akkamitti hubatu warruma mana nyaataa, mana dhugaatii, dukkaana, daldala garaagaraa, investmentii kana keessatti bobba'antu isaan kanatu biizinasii keessa jiru jedhamee yaadama. Garuu akka saayinsiin dinagdeedha haasa'utti biizinasii jechaan waanumti nuti hojjennee ittiin of jiraachifnu hundumtu biizinasiidha jechaadha. Kanaaf hojiin maallaqaa wajjin wal qabate, industirii wajjin wal qabate, qonnaa wajjin wal qabate, liqeeffachuuf liqa deebisuu wajjin wal qabate, bitanii gurguruu wajjin wal qabate, qotanii haramanii oomishanii gurguruu wajjin wal qabate, bitanii itti fayyadamuu wajjin wal qabatee jiru kun hundumtu lafa oomishaa kaasee hanga itti fayyadamaaf oolutti oomishni tokko wanti sarara kana hundumaa irratti hojjetamu tajaajilli sarara kana hundumaa irratti hojjetamu biizinasii jedhamaa jechaadha. Biizinasii kana gaafa hojjennu akka nama dhuunfaatti hojjechuudhaan sole proprietor ka jennu jechaadha. Yoo qonna mataa keenyaa qonna yoo ta'e dukaana mataa keenyaa qabna yoo ta'e waajjira tokkotu qacaramne hojjenna yoo ta'e yookaan maddeen galiidhuma tokko irratti akka nama dhuunfaatti bobbaanee jirra yoo ta'e inni kun biizinasii nama dhuunfaa yookaan sole proprietorship sa jennudha jechaadha. Biyya kana keessatti sadarkaa lammaffaa irratti kan beekamu gosni biizinasiidha. Maaliidha? Dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'edha. Dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'e nama lamarraa eegalee
hanga nama 50 fi isaa gadi irratti hojiin wal ijaaruun hojjetamu dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'e jedha. Jabina waan mataa isaa of keessaa qabu qaba, dadhabina illee waan mataa isaa of keessaa qabu qaba jechaadha. Viidiyoo keenya kanaan dura irratti waa'ee kanaa kaafnee dubbanneeti jirra. Isa dudduuba deebitanii hordofuudhaan private limited company kan jedhamu kun maal ka jedhu achirra hubachuu dandeenya jechaadha. Karaa biraatiin dhaabbileen biizinesiin ittiin of ijaaree hojjetu waldaalee aksiyoonaati, share companies jennu jechaadha. Share companiin kun namoota 50 fi isaa olii kaasee ka jiru namoonni aksiyoona bitachuudhaan kan keessatti hirmaatanis share company. Kanaaf joint venture jira. Cooperative illee gosuma biizinesii ta'e yookaan consumerii ta'a yookaan producerii yookaan warra kan oomishaa yookaan kan fayyadamaa yookaan kan tajaajilaa yookaan kan mana jireenyaa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf akkaataan itti if ijaarree madda galii tokko irratti bobbaanu, akkaataan itti if qindeessinee madda galii tokko irratti bobbaanu nama dhuunfaan ta'uu danda'a. Dhaabbatatti gaafatamummaan isaa murtaa'een ta'uu danda'a, waldaalee aksiyoonaan ta'uu danda'a, joint venture namni biyya alaa jiru tokkoof namni biyya keessa jiru tokko hidhata walii uumuudhaan walii wajjin kan isaan biyya lammaffaa kana kan biyya sadaffaa keessatti hojjetan ta'uu danda'a. Kan akka cooperative illee qaamolee garaagaraa biizinesii dhaabbilee biizinesii yookaan qaamolee biizinesii keessa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf hojii hojjennu madda galii hojjennu tokko hundumaa keessatti haala ilaalamee fedhiin jiru ilaalamee rakkoon jiru ilaalamee akkaataan itti of ijaaran adda ta'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf dhaabbatatti gaafatamummaan isaa murtaa'e qofa fudhannee yoo ilaalle namoota 50 gadiidha kan inni ijaaramu. Akkasumas immoo kan aangoo qabu olaanaa bulchaa general manager isa jennu jechaadha. Waan boordiidhaan kan inni bulu, waa murteessuun, waa hojjechuun, waa dhiitessanii malaasuun hiree nama tokko keessa jira jechaadha. Yoo kan akka waldaalee aksiyoonaa fudhanne share company jedhu fudhanne galu boordiidhaan bula. Kanaaf wanti dhimma governance ilaalu, dhimma imaammataa ilaalu, kallattii biizinesii, kallattii investmentii, kallattii baasii gurguddaa seeraan kaawwaman tokko ilaalu kan murteessu abbootii aksiyoonaa keessaa kan filaman boordiidha jechaadha. Hoogganaan CEO'n yookaan general manager waajjira sana aangoonsaa murtaadha, aangoonsaa sadarkaa qabaa jechaadha. Kan kaanillee akkasitti garaagara ta'uu danda'a. Sababa kana ta'eef biizinesii tokko keessatti hirmaachuu gaafa barbaannu, hojii daldalaa tokko keessatti, hojii qonnaa tokko keessatti, hojii tajaajila kennuu tokko keessatti gaafa hirmaannu gosni biizinesii nuti filannee keessatti hirmaachuu danda'u dura dhadhee qorannee isa kamtu jabinni isaa maali, laafinni isaa maali, isa kamtu carraa bal'aa qaba, isa kamtu carraa dhiphaa qaba, isa kamtu yeroo akkamii daldala akkamii gosa biizinesii akkamii irratti wayya ka jedhu yoo qoranne ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf commercial code seerri daldala Itoophiyaa biyya kana kan bara durii bara mooticha Haayile Sillaasee tolfame gosaawwan biizinesii kana tokko lama sadii jedhee seeraa feera isaan ittiin bulan itti gaafatamummaan isaanii akkamitti akka function kun hundumaa lafa kaasaa batee fi utuu isa hin dubbisin utuu isa hin qoratin dhaabbatatti gaafatamummaan isaa murtaa'e hin dhaabbatina, share companies hin dhaabbatina, joint venture itti illee hirmaatan. Erga isa qorattanii, erga isa beektanii booda isa kanatu haala keessa jirruuf, isa kanatu yeroo keessa jirruuf madaalawaa akka jedhu ilaaluudhaan akka filattan asiin isin gorsuu barbaada. Har'a barumsi keenya dhimma dhaabbatisaatti gaafatamummaan murtaa'e waldaaleen aksiyoona cooperative maaliidha sakamtu wayyu isa jedhu himuudhaaf itoo hin taane biizinesiitti galuudhaaf haalli hawaasni keenya keessa jiru maaltu isa mudata erga biizinesiitti galeemu maal gochuu qaba isa jedhu dubbachuudhaafitu kana akka adeemsa keenya keessa kaafnee jechaadha. Mareen keenya guyyaa har'aa dhimma biizinesiiti. Biyya kana keessatti uummanni keenya kallattiif halkallattiidhaan sirnoota darban jalatti biizinesii gurguddaa, biizinesii madda galii qaban, biizinesii sharafa biyya alaa argamsiisan, biizinesii abbaa qabeenyaa, abbaa gamoo, abbaa maallaqa guddaa nama godhan keessaa dhiibamaati kan inni ture. Sababi isaa maal? Biizinesii gurguddaan magaalaa keessa jira. Daldalli gurguddaan hidhata biyya keessaaf biyya alaatiin hojjetama. Kan akka industirii keessatti hojjetama, gosa tajaajilaa keessatti hojjetama. Hawaasni keenya immoo gara qonnaa duwwaatti, gara horsiisee buluu duwwaatti, gara maddeen galii xixiqqaa fidan duwwaatti dhiibamaadhaan kan inni ture. Isuma keessatti iyyuu akka inni wayyoofnee fi yeroo gara yerootti dhiibbaan irratti gaggeeffamaa kan turedha. Kana sababa ta'eef har'agaan daanqaan irra jiru hundumaa cabsannee baanee akkamittiinitu akka nama dhuunfaattis ta'e akka gartuutti gara biizinesiitti imaluu dandeenya ka jedhutu yaada isinii qooduudhaafan dhufe. Ammas turtiin keessan hanga dhumaatti na wajjin haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Dubbiin kun dubbii dirree dinagdeeti, maree waa'ee biizinesiiti.
biizinasii keessatti keessumatti yeroo baay'ee wantoota uummanni keenya gaafa gara biizinasii yaadan gara waan madda galii tokko dhaabbachuudhaaf qe'ee isaanii keessatti ollaa isaaniitti magaalaa guddaa taanutti baadiyyaa keessatti gaafa uummachuudhaaf kaan wantoota isaan mudataniif yeroo baay'ee gara isaanii dhufanitti tuqaa yaraa kaafnee haasofna. Inni jalqabaa maaliidha? Sodaaf shakkii saalfiitu baay'ee keessa guuta uummata keenya biratti. Yeroo waa'ee madda galii tokko yaadan yeroo hojii daldalaa tokko yaadanii inni jalqaba gara isaanii dhufu sodaachuuf yaadda'uudha. Lukkuu horsiisuudhaaf namoota baay'ee yaadda'an yoon harkaa dhume yoon karaatti kufe yoo qabeenya koo fudhatee ba'e ka jedhan ji'oota lama dura qorannoo gara Waliisootti geggeessaa turreen kan agarre ture. Kanaaf namni keenya gara biizinasiitti gaafa galu inni jalqaba fiilii godhu maali? Hin sodaata alfumaa kee. Waan isaatu qoratin, waan isaatu beekee adda baasee hin beekin. Biizinasii jechaan maal jechaadha? Akkamitti hojjetu, eessatti hojjetu, yoom hojjetu, eenyu hojjetu isa kana utuu hin qoratin alaalumatti sodaachuu ture jira. Biizinasiin garuu hin sodaatamu. Biizinasiin injooyii godhama. Biizinasiin hin jiraatama. Biizinasiin jireenya. Biizinasiin adeemsa. Biizinasiin ba'aaf gala ofiiti waan sodaatamu miti. Namni keenya garuu dukaana xiqqoo ishee ganda isaa keessatti banuudhaaf qonna tokko hojjetee qonna gabaadhaaf malu tokko hojjechuudhaaf lafuma gabaa keessa taa'ee oomishaalee industirii fidee gurguruudhaaf midhaan iddoo tokko bitee iddoo tokkotti geessee gurguruudhaaf illee sodaadha. Sodaarra darbee hin shakka, hin danda'u, hin beeku, nan nyaatamu. Warra naan dorgomantu na injifata. Iddoon kun hin ta'u. Kanattaa sanattaa jechuudhaan shakkii jira. Sanarra darbee saalfachuutu jira. Ilmi baloo akkas jedhama. Biyya keenya keessatti warri daldalan warri hojii bittaaf gurgurtaa oomishaalee industirii fi oomishaalee qonnaa keessatti hirmaatan si'a baay'ee akkaataa isaan baadiyyaa Oromiyaa keessatti itti ilaalaman warra waa muree walitti qabu, warra waa karaa qaxxaamuraa waa duroomu, warra waa xinnoodha waa guddaa namarraa argachuu barbaadan jedhamanii yaadama. Faayidaa isaanii mal dafqa isaanii wajjin waan deemni warra argachuu fedhan jedhamee sababa yaadamuu fi namni baay'een hin saalfata. Haalaan akkasii annan hojjedha, annan qota, annan maal godha malee jedha. Kanaafi sammuu keenya keessaa inni nu jalqaba baasuu nurra jiru keessaa sodaachuu, shakkuuf saalfachuun hojii biizinasiiti. Mana shaayii tokko banuu barbaanne yoo ta'e, mana nyaata xiqqoo tokko banuu barbaanne yoo ta'e, dukkaana xiqqoo barbaanne yoo ta'e, horsiisa beeladaatti seenuu barbaanne yoo ta'e, oomisha binnee gurguruu irratti hirmaachuu barbaanne yoo ta'e, oomisha qonnaa gabaadhaaf malan kan akka bunaa, kan akka saliixaa, kan akka mi'eessituu garaagaraa irratti hirmaachuu barbaanne yoo ta'e, dhadhaa, damma, waa garaagaraa gurguruu barbaanne yoo ta'e, sodaachuu keessaa of baasuun, saalfachuu keessaa of baasuu fi shakkii jireenya keenya keessaa baasuun barbaachisaadha. Inni kun bara baay'eedhaaf saba keenya dudduubatti harkiseera, uummata keenya dudduubatti gototee warreen kibba biyya kanaaf kaaba biyya kanaa dhufan warra daldala keessatti iddoo guddaa ga'an madda galii gurguddaa akka horatan madda galii tokko tuun ta'in 5-6 akka horatan akka isaan qe'ee keenyaaf mataa keenya irra toran godheera. Uummanni keenya sodaaf shakkiif yaaddoo biizinasii wajjin wal qabu gattaa'ee xiinxalee ilaalee dhiisuu qaba. Inni lammaffaan maalidha? Hoduu guuruutti hirmaata. Marii baay'isa. Mukaan mari'ata, baalaan mari'ata, mari'ataan gowwaan qabu jedha Oromoon. Mari'achuun gaariidha. Utuu mari'atiin ittiin seenamu. Mari'achuun hojii dinagdee keessatti saayinsii guddaadha. Qaroomina guddaadha. Beekumsi guddaadha. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 guutuu mari'achuu, waggaa 3 guutuu mari'achuu, qe'ee nama baay'ee yoo dhattan baranas waa'ee biizinasiitti galuu isin wajjin mari'ata. Amata dhufu yoo dhattan waa'ee biizinasiitti galuudha. Waggaa 2 duras waa'ee biizinasiitti galuudha. Oduu funaanaa ooluun yaada funaanaa ooluun ragaa garaagaraa isa duwwaa funaanaa ooluun kun mallattoo shakkiiti, mallattoo yaaddooti, mallattoo sodaachuuti. Kanaafi waa'ee masaa duwwaa odeessuu nama baay'eetu bara geessiniin jedha. Waggaa dhufu siniin jedha. Isaa tarkaanfii qabatamaa tokkotti galuu hin agartan. Kana sababa ta'eef ragaa ga'aa ta'eef funaannachuun barbaachisaadha. Namoota muuxannoo qaban irraa muuxannoo horachuun barbaachisaadha. Warra gorsa namaa kennan irraa gorsa fudhachuun barbaachisaadha. Umurii ofii garuu waa'ee dhumasaa odeessaa, waa'ee masaa mari'achaa, waa'ee masaa yaaddaa afufuun hin barbaachisu ka jedhudha. Sadaffaa irratti tokko immoo jarjareetti gala. Ebalu daldalee iddoo akkasii ga'e, ebalu qonna akkasii qotee har'a duroomiitti jira. Ebalu akkasii iddoo akkasiitti mana shaayii, mana mataa, mana mukaa, mana sibiilaa daldala akkasiitti galee iddoo akkasii ga'eera sababa jennee yaannuuf anis yoon itti seene fiixaanan ba'a jennee utuu ittiin qoratin ragaa ga'aa ta'etu hin qabatin
haala keessa jiru utuu xiinxallee in ilaalin kan jarjareetti galu baay'eedha. Baay'een namoota akkasii qabeenya ifaajanii fidan. Qabeenya maatiin kenneef, hiriyaan kenneef, obboleessi kenne liqa mana baankii irraa fudhatanillee bishaanitti namma digan. Biizinesiin jarjartiin kan itti galamu miti. Daldalli jarjartiin kan itti galamu miti. Hojii qonna tokkotti bobba'uun jarjartiin kan itti galamu miti. Itti yaadamee, xiinxalamee karoorri isaa lafa kaa'amee kan itti galamudha jechaadha. Kanaaf baay'een hawaasa keenya jarjaranii yerootti seenanii harka duwwaa manatti galanii abdii kutatanii lammatoo waan akkasiin eegalu kan jedhantu jira. Mana foonii nama biraa hojjechaa turanii mana fooniin banadha jedhanii, mana shaayii nama biraa hojjechaa turanii mana shaayiin banadha jedhanii, dukaana namaa keessaa hojjechaa turanii dukaana mataa kiyyan banadha jedhanii, daldala namaa keessaa hojjechaa turanii daldala kiyyan banadha jedhanii jarjaruudhaan kan itti seenan baay'eetu jira. Isa akkasiirraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Kabiraan turtanitti seenuu baay'ee over delaying erga jalqabanii murteeffatanii lafa kaa'atanii booda baay'ee turutu jira. Yaadi namaa dhufe tokko waqtii wajjin deema, haalaa wajjin deema, bakka jirru wajjin deema, qilleensa jirru wajjin deema. Sababa kana ta'eef erga yeroon darbee booda namoota lafarra gototaa erga turanii booda kan itti galantu jira. Faranjiin akka jedha, warri Ingiliziidha akkana jedhu, sibiila utuu inni ho'ee jiru rukuti jedha. Strike while the iron is hot. Erga inni qabbanaa'e booda namtuma yoo jettan humna guddaa fudhata, qaran ba'u faayidaadhaaf hin oolu. Lafarra gototu kanaaf baay'ee erga turanii namoonni baay'een yaada akka keenyaa kan maddisiisan hedduudha. Ana duwwaadhaaf hin galle wantichi nama dhibba, nama kuma, nama miliyooniif gale sababa ta'eef hojiin biizinesii, hojiin madda galii, hojiin daldalaa immoo dorgommii qaba, fiigicha qaba, dursanii argamuu qaba. Erga durfamanii booddee erga kan biraa jalqabee booda isan bar'een gaddaa yaadaa ture jalqabe, isan jee dura meeqa dura yaadaa ture ittan gala san jedhe jalqabaa ture gaafa jennutu mul'ata. Kana sababa ta'eef yeroo madda galii tokkotti galuudhaaf luucceffannee kaayyeffannee kaanu yeroo barbaachisaa ta'e duwwaa turu sana caalaa dilee, sana caalaa lafarra harkisuun barbaachisaa miti ka jedhuun. Kabiraan waan hin beekne itti gaafa gallufaatu immoo jira. Waanuma nuun gal, waan muuxannoo isaa hin qabne, waan barnoota isaa hin qabne, waan keessaa hojjennee hin beekne, naannoo keenyatti waan hojjetamee hin beekne, barumsa keenya wajjin, qorannoo keenya wajjin, qo'annoo keenya wajjin, muuxannoo keenya wajjin, makammaatii keenya wajjin, kan ollaa keenya waanuma hin beekne lafaa kan yeroo itti gallu ture jira. Ekka baluuttan sirbaan jedha Oromoon. Morma nama dabsaa jedha. Ebal hojjeteef anaafis hin milkaa'echuu miti. Ebalutti galee fiixaan ba'eef anisitti galee fiixaan hin ba'a jechaa miti. Kanaaf wanta beeknudha. Biizinesiin hundumtuu jedha saayinsiin ogummaan hojjetama. Sila waa'ee qonnaati jenneera biizinesiin. Waa'ee daldalaati jenneera. Waa'ee tajaajila kennuuti jenneera. Waa'ee bitanii gurguruuti jenneera. Waa'ee oomisha biyya alaatti erguuti jenneera. Waa'ee oomisha kun hundumtuu beekumsa mataasaa danda'e, ogummaa mataasaa danda'e, muuxannoo mataasaa danda'e, saayinsii mataasaa danda'e qaba. Kanaafi wanta hin beekne, waan hin hubanne, waan keessatti nama jalatti hin shaakalle keessatti galuun irra jiru. Namoota baay'eetu namarraa argee hojjetee kasaree keessaa ba'e. Namoota baay'eetu waan iddoo biraatti hojjetamu argee inni akkasii biyya Ameerikaatti, inni akkasii Finfinneetti, inni akkasii baadiyyaa akkasitti hojjeteera, asittis lakki. Biizinesii hundumtuu bakka mataasaa danda'e, akkaataa mataasaa danda'e, dandeettii mataasaa danda'e, muuxannoo mataasaa danda'e qaba jechaadha. Kanaafiyyuu beekumsa keenya wajjin waan itti beekumsa horan, waan itti yeroo fudhannee qoran, waan itti yeroo fudhannee irraa muuxannoo horannetti galuu nurra jira. Kanarraa kan hafe waan ifaanyee, waan dadhabnee, waan asiifachi fiignee finne hundumasaa qilleensaaf laannee biraa deebinaa jechaadha. Kabiraan magaalaatti maal agarra? Hamilee nama buusuudha. Amma hamilee wal ilaannu caalaa hamilee wal buusu. Amma wal humneessinu caalaa wal laaffisu. Hamma daandii walii taanu caalaa daandii walitti cufu. Hamma wal cina dhaabannu caalaa duddubatta wal harkisutu. Kanaaf isa kana wirriqatanii keessaa ba'uun hidha akkasii cirachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'een sodaachisa hiriyoota isaanii, baay'een hamilee buusuu hiriyoota isaanii irraa kan ka'etu waan jalqabuuf ka'e waan hojjete waan iddoo tokko nan gaa jedhe dhiisee biraa deebi'e. Meeqee keessan keessatti ilaalaa, biyya keessan ganda keessan keessatti ilaalaa, namoota meeqatu hamilee buusuu hiriyaan, hamilee buusuu ollaan maal sa jedhanidha fuggaraa jedhan kan satti baacan, satti qoosan, hamileen isaa cabee meeqatu waan jalqabetti kasaara hamaa keessa ga'ee manatti gale. Warra hamilee nama buusanitti gurra keenya dulchachuun nurra jira. Warra yeroo hunduma attaakii nama godhanitti gurra keenya dulchachuu hin dandeessu, galma hin geessu, waa'ee kanaa hin beektu, siin ta'u,
ati muuxannoon kee dandeettiin kee qabeenyaan kana miti jedhanii warra hamilee nama buusuudhaaf duddubatti nama harkisuudhaaf godhan kan inni kun kan warra Walaayittaati inni kun kan warra Guraageeti inni kun kan Tigree kan Amaaraa kan Ebaluuti warra jedhan kanarraa hadheeffattanii of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo waa'een kophee xaragu kan Ebaluuti isiniin jiru yoo waa'een garaajii kee kun kan Ebaluuti isiniin jiru yoo waa'een mana nyaataa mana dhugaatii kee inni kun kan warra Ebaluuti isiniin jiru yeroo waa'een daldala tokko yeroo waa'een biizinasii tokko yeroo waa'een madda galii tokko kun kan warra Ebaluuti isiniin jiru. Maddi galiin daldalli biizinasiin ittiin jiraachuudhaaf gosa tokkoof kenname hin jiru lammii tokkoof kan faranjiif kenname hin jiru kan gurraacha duwwaaf kenname hin jiru kan kaabaaf kenname hin jiru kan kibbaa kan lixaaf kenname kan baha qofaaf kenname hin jiru inni eenyu hojjetee malee ati hojjettee galma ga'uu dandeessa garuu tuqaalee gubbaatti kaafne hundumaa yaada keessa gashinee hojjenne jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeetanii warra hamilee isin buusan warra ammatti dhuguma Finfinnee dhattee keessa baata Ambootti galtee Roobeef Gobbaatti galtee atamma dhugumatu Awwadaayif Kamiseedhaaf Shaashamanneetti galtee fiixaan baataa siin jedhan eeyyee fiixaanan ba'a harka laman qaba miila laman qaba nan danda'a nan fiiga of eeggadheen hojjedha jettanii deebisuufi malee hamilee buusuudhaaf carraa akka laanneen namni keessa isaatti mo'amnaan ala isaatti mo'amaadha. Kitaaba dhaloota dinagdee humneessuu jedhu kana keessatti kan isin argattan mormii keessa namaaf ala namaa jiru tokko mormii ofiif namoota ollaa sistemii keessa jiru kan akkamitti injifatu ka jedhullee tokko lama sadii jedhee kan barsiisu jechuudha. Warra hamilee namaa cabsan warra miira namaa tuqan irraa of eeggadhaa gurran kenninaa fi akka fiigicha eelii sana godhaa dhumatti kan injifatu isinidha. Kabiraan humna qaban guutuudhaan jalqabuu danda'u tokko tokko shakkaa jalqaba. Miilli isaa iddoo tokko dhaabate miilli isaa iddoo tokko dhaabate jalqaba. Ergatti galanii miilla lamaan itti galu. Ergatti galanii qalbii guutuu ofiin itti galu. Ergatti galanii harka ofii guutuun itti galu. Wantichatti gallee jennaan biizinasii sanatti gallee jennaan daldala sanatti qonna sanatti gallee jennaan hojii oomisha raabsoo sanatti gallee kun jireenya kooti jennee itti gallee jennaan jireenya keenya digirii 360 fudhannee itti seena. Qaama keenya laphee keenya ilaalcha keenya miira keenya hundumaa fudhannee itti ilaanna malee akka sirba giddiidha miila iddoo tokko keenya morma iddoo tokko keenya itti hin galu humna keenya guutummaadhaan itti gala yoo kana ta'uudhaa abaddan fiixaan hin baanu galmas hin geenyu. Hojii kolleejii banuu barbaanna yoo ta'e hojii mana barumsaa banuu barbaanna yoo ta'e hojii daldala raabsuutti galuu barbaanna yoo ta'e hojii qonna kuduraaf muduraatti galuu barbaanna yoo ta'e hojii qonna magaalaa keessatti galuu barbaanna yoo ta'e dhoqqee isaa ifaaja isaa dadhabbii isaaf dafqa isaa hundumaa amannee dhibbatti galuu danda'u nurra jira. Humna keenya guutuun ittiin gallu taanaan galma hin geenyu. Kanaaf baay'een namoota keenya waa tokkotti gaafa seenan garaa hiramee laphee hirame miira hirameen itti galu warra akkasiin injifatanii jedha kitaabnis kanuma dubbata. Gara dhumaatti expectation keenya level ol kaafnee itti galuu nurra hin jiru akka waan bor biliyeenerii taanu akka waan bor tujaara taanu akka waan bor abbaa konkolaataa abbaa qe'ee abbaa gamoo taanutti expectation hin taane seetii goone itti hin galu. Mana nyaataa mana dhugaatii tokko ganda keessan keessatti banachuu dandeessu. Hiriyoonni keessan kaleessa sin jaallatan firoonni keessan kaleessa sin jaallatan illee tajaajila keessan dhufanii fayyadamuu dhiisuu danda'u. Ammatun kana jalqabee maamila hedduun argadha namni na jaallata namni na beekata namoota baay'eetu akkasitti itti galee expectation isaanii iddoo guddaadhaan ga'ee hamileen isaanii rukutame ofirra gattaa jira. Kanaafuu expectation keenya limiitii goone itti gala. Bara gari yoo ta'u baat bara achaanu yoo ta'u baat bara taanu galmaanan ga'a jennee akkasitti suuta akka galmaan geenyu of amansiifne malee borumatu tujaara namni galgala tokkotti tujaara hin jiru warra malaammaltummaa warra hannaan warra qabeenya uummataa gurgure duwwaatu galgala tokkotti abbaa gamoo galgala tokkotti abbaa makiinaa ta'e warri kaan garuu suuta guddatan. Kanaafi dhagaan kitaabii yeroo dubbatu maal jedhaa qabeenyi suuta dhuftu isin ni baay'atti jedha isheen jarjartii walitti qabamtu garuu ni facaati jedha. Kanaaf expectation keenya maneejii gochuun nurra jiraadha. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee har'a waa'ee maaliiti kan inni haasaa jirru biizinasii tokkotti galuudhaaf gaafa jalqabuuf jedhan wanti gara namaa dhufu wanti gara miira namaa gara qe'ee namaa gara jireenya namaa dhufu maalidha isaan kana immoo akkamittiinitu tiriitii gochuun irra jira ka jedhuun akka yaada ka'umsaatti isin hiruu yaalee qophiin keenya ammas itti fufaa turtiin keenya muuziqaa taanu booda itti fufee dhufa hamma dhumaatti nu wajjin tura. Viidiyoo kana like share subscribe gochuu hin dagatina. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee walitti deebineeti jirra. Mareen keenya gaan guyyaa har'aa dhimma biizinasiiti. Tatti biizinasiitti gallaadha.
biizinasii itti gaafa galuuf jedhan danqaalee namatti dhufan, tuqaalee namatti dhufan, waan jireenya namaatiif daandii irratti nama mudatan, waa tokko lama sadii kaafnee haasa'uu yaalleeti jira. Kanarraa barumsa gaa argattu jedheen hubadha. Amman beeku ammanaaf gale hamman biizinasiin kanaan dura hojjechaa ture irraa waan na mudateeniin isiniif qooduu yaade amma immoo ittaansaan wanti nu kaafnu maali? Biizinasiitti galuu keenya durammoo wantoota nuti gochuun irra jiru. Daandii nuti irra deemuun irra jiru maalidha isa jedhutu tokko lama jennee kaafnaa. Jalqaba irratti wanti nu gochuun irra jiru maal hojjechuu akka barbaannu sirriitti adda baafnee beekuu danda'u irra jira. Maalidha inni gochuu barbaade? Qonnaa wajjin wal ilaalaa. Daldalaa wajjin wal ilaalaa. Tajaajila kennuu wajjin wal ilaalaa. Mana namaatii qacaramuu, dhaabbata gurguddaa tokko keessa seenuu, dhaabbata sadarkaa idila addunyaa keessa inni gochuu barbaadu sun maal ka jedhu sirriitti beekuu irra jira. Wanta hin beekne bira ga'uu hin dandeenyu. Wantichi adda baafnee gosa madda galii godhanna jennee kaanisa sirriitti adda baafnee hin beeknu taanaan eessayyuu ga'uu hin dandeenyu. Mana shaayitii, mana nyaataatii, dhadhaadhaa, dammaa, beeladaa, oomisha industiriitii, mana barumsaatii, geejjibaa, mana leenjiitii maaliidha inni exactly itti galeen hojjechuu barbaada jennee hin yaadnu. Aartiidhaa, muuziqaadhaa, mana laabiyaajootii, liistiroodaa, akaayii gurguruu, lootarii. What exactly is that we want to pursue? The very business we would like to pursue needs to be clearly known. The A to Z of that particular business needs to be known. Isa kana hin beeknu taanaan ifanya ifis galman geenyu jechaadha. Kanaaf inni nu jalqaba goon wantichi adda baafni beekuun inni kun gaan tooftaalee ittiin adda baasan baay'eetu jiru. Dandeettii ofii ilaalanii, muuxannoo ofii ilaalanii, beekumsa ofii ilaalanii, qabeenya ofii ilaalanii, wanta naannoo ofii jiru ilaalanii, waan keessa namaa guute addaan baasanii beekanii, kan namootarraa horatanii, waa hedduu raskaanii godhanii isa kana hojjechuun barbaada. Isa kana yoon hojjedhe galmaan hangaa isa jedhu isaadhaan ni jalqaba beekuun irra jiru jechuudha. Erga wanticha beekni inni nu lammaffaarratti qochuun irra jiru maalidha? Qorannoo barbaachisaa ta'e geggeessuudha. Qorannoo malee wanti ta'u kamiyyuu akka abbootiin keenya dur abalu buna qotaa isaanis dhaqanii buna qotu. Ebalu boqqolloo qotaa isaanis dhaqanii boqqolloo qotu. Ebalu dukaana bana isaanis dukaana banu. Ebalu boba'aa raabsaa isaanis dhufanii boba'aa raabsu. Ebalu mana shaayii banaa mana furnoo banaa isaanis dhufanii mana furnoo banu. Akkaataa kanatti ta'uun irra hin jiru. Qorannoo barbaachisaa ta'e. Qorannoo waa'ee maaliiti? Gabaa kana keessatti maaltu barbaachisa? Namoota meeqatu gabaa oomishan irratti bobba'u barbaadu kana barbaada. Gabaa keessatti gatiin oomisha akkasii meeqa? Galteen isaa eessaa argama? Humni namaa isaa eessaa dhufa? Oomisha kana akkamitti raabsina? Maamiltooti keenya warra kam ta'uu danda'u? Yeroo kam keessa oomishni keenya caalaa barbaachisa? Madda maallaqa isaa eessaan fida? Eenyu wajjinan hojjedha? Kun seerriif heerri mootummaa kana laalchisee maal jedha? Heeyyama akkamii barbaachisa? A detailed analysis, assessment gochuu danda'u nurra jira jechaadha. Kana gaafa jennu gaan konsaltaantii gurguddaa qaxarree maallaqa hedduutti dhangalaafne miti. Waa simpliidhaan godhachuu namida. Namni mana furnoo tokko banachuu barbaadu eessatti hin ban? Daakuu isaa isaan arga? Maashiniin isaa eenyu? Isaa dhufu eenyutu naa tolcha? Namoonni naannoo kana jiraatan humnaa warra bulammoo warra madda galii gurguddaa qabmoo oomisha koo kana hin barbaadu ka jedhu namni mana laawundirii mana huccuu itti miican tokko gochuu barbaadu lafa hojjettoonni mootummaa lafa abbootiin qabeenyaa lafa namoonni itti huccuu isaanii mana huccuu miicaatti geessa kanaadha jechaadha. Asii malee waan complicated ta'e hubachuuf nama rakkisu gochuun nurra jiraachuuf. Kanaaf qorannoo barbaachisaa ta'e geggeessu. Yii fi dadhabne hiriyoota keenya maallaqa xiqqoo namaa laannee kan namoonni kanaan dura qoratan irraa fudhannee qorannoo barbaachisaa ta'e geggeessuun gaaf manni baankii yeroo inni itti nama gargaaru jira. Gaaf dhaabbata waajjiraaleen dhaabbata carraa hojii uumu yeroo isaan itti nama gargaaran jira. Warri IMX SME jedhan kuni yeroo isaan itti cinana abboo warra gara madda galii tokkotti galuu barbaadan dhaabbatanii gargaaran jira. Miti mootummaan illee yeroo isaan itti nama cina dhaabbatan jira. Sabateef yoo ifiin dandeenyu ta'e kallattii matti ragaa akkasii argannu irratti qorannoo barbaachisaa ta'e geggeessuu irratti xiyyeeffachuun nurra jira akka jedhudha. Sadaffaa irratti murteeffachuu danda'u nurra jira. Namoota keenya baay'ee kan rakkise baadiyyaa yoo dhattan magaalaa yoo dhattan biyya keessaaf biyya alaallee warra jira yoo dhattan wayitti seenuu barbaadu waa hojjechuu barbaadu raawwatanii garuu murteessanii ittiin seenan. Keessumatti biizinasii hojii wal ilaallate investimentii hojii wal ilaallate keenya murteessee ittiin seenu. Magaalaa Finfinnee magaalaa akka Adaamaa Bishooftuu keessa namoota
kibbaa dhufanii warra keessumatti sabaan guraagee ta'an dhufanii mana nyaataa tokko irratti hamma makkasaan investii godhan ilaala. Keenya garuu barcumallee hin jijjiiru. Huccuu isaallee hin jijjiiru. Qalamallee hin dibu. Yoon kasaare yoo kana murteessinee itti gallaan disaayidii goone waan isaa barbaachisu murteessinee itti galla. Yaada nuti baay'ee cululuqaadhaaf miidhagaaf hawwataa qabnu baay'ee yeroo sabniif gosni biraa dhufee nurraa fudhatutu magaalota keenyaaf ganda keenya keessatti mul'atu. Kun maal sababateef hin murteessine. Namni hin murteessine hojiidhaaf hin ta'u. Namni hin murteessine hooggansaaf hin ta'u. Namni hin murteessine jijjiiramaaf hin ta'u. Namni hin murteessine bilisummaadhaan hin ga'u. Bilisummaa maallaqaa bilisummaa dinagdeetiin murteessuu danda'uun barbaachisaadha. Yoo bade hin bada. Yoo bade hin bada, yoo tole hin tole. Yoon galma ga'u baate galma ga'u dhiisa jennee murteessuu danda'uun nurra jira jechuudhaaf. Kanaaf decision making waa yaanni tokko irratti murtoo kennuun baay'ee barbaachisaa. Kabiraan riskii inni fidee dhufu fudhachuuf qophiidha. Baay'een keenya hojjennee jijjiiramuu barbaadu. Akkuma bu'aan jiru kasaaraan jiru. Akkuma fiixaan bo'umsi jiru daandii irratti hafuun jiru. Akkuma galma ga'uun jiru galma dhiisanii karaatti hafuutu jira. Akkuma injifatamuun jira. Riskiin ni fudhatee dhufu amannee fudhachuudha. Saayinsii dinagdee keessatti yeroo waa'ee biizinesii ka'u riskii sadiitu jira. Yookaan namoota gosa kallattii riskii fudhachuuf dhiisuutiin gosa sadii jira. Riski teekers warra jedhama. Riskii ni dhufu fudhatanii warra hojjetantu jira. Sila akkuma naasee utuu gabaasaa utuu maallaqa argachuun jalqabin yeroo isaan mana isaanii mana namaa kiraayee fudhatanii miliyoonii 10 miliyoonii 5 irratti investii godhantu jira. Riski teeking biheeviyeriidha. Lafa baay'ee yaaddeessaa ta'e kanatti warshaa yeroo isaan dhaabantu jira. Risk takersiin. Kaan immoo risk averse. Bakka sodaa balaanni fidee dhufu dhiyeessuutu jira. Namoonni akkasii isa ga'anii hin beekan. Hin jiraatu, hin beelaan hin dheebotan ta'a raawwatee garuu dinagdee dheessan ga'an. Riskii fudhachuu kan hin dandeenye. Kufaatii fi ba'umsa jiru fudhachuu kan hin dandeenye. Yaaddoof dirqama fuula isaa dura jiru waa fedhe ta'a malee jechuu kan hin dandeenye. Eessayyuu ga'uun danda'u hojii biizinesii keessatti. Kan akka kanaammoo hawaasa keenyaadha. Biyya kana keessatti hawaasa keenya caalaa abbootii qabeenyaa keenya caalaa hojjettoota mootummaa keenya hojjettoota mootummaa keenya caalaa riskii aversii kan godhu jiru. Kaan immoo riskii niwutiraaliidha giddu galeessi jiru. Kanaaf biizinesiitti galuu barbaaddu yoo ta'e risk taking behavior keessan wayyeeffachuu amala riskii fudhachuu keessan gabbifachuun barbaachisaadha kan jedhuufan. Kabiraan biizines pilaanii qabaachuun barbaachisaadha. Daldalli cabataan hin jiru. Sakka abboota keessanii, sakka kaakayyuu keenya, sakka warra ollaa keenya, sakka bara durii sanaa daldalli faduulaan hojjetamee galma ga'u hin jiru. Karooraan hojjetama. Namni karoora hin qabne akka nama dukkana keessatti dhukaasuuti. Namni karoora hin qabne nama daandii irra deemaa jiru hin beekne jechaan. Karoora jechaan lafa dhadhu tokko beekna daandii ittiin gara galma dhadhu sana irra deemnuudha jechaan. Karoorri kun maal nutti hima? Maalan hojjedha? Attamittan hojjedha? Eenyu wajjinan hojjedha? Maaliinan hojjedha? Barana meeqan hojjedha? Barattaanu meeqan hojjedha? Barachaanu meeqan hojjedha? Isa jedhu kana hundumaa calalee nutti agarsiisa. Galtee isaan argan. Oomisha koo eessattan oomisha. Oomisha koo eessattan raabsa. Eenyu wajjin raabsa. Kana hundumaa maamiltooti koo eessu. Attamittan isaan ofitti harkisa. Isaamittan isaaniin amalaan qaban. Isa kana hundumaa tokko lama sadii jedhee kan nutti agarsiisudha jechaadha. Sababa kana ta'eef biizines pilaanii complicated hin taane akkuma sadarkaa biizinesii keenya yoo warshaa guddaa dhaabne ta'e hanguma sanatu walxaxaadha biizines pilaanii keenya. Yoo hojii albuuda baasu hojii multi million maallaqaan hojjennu yoo ta'e hanguma sana. Yoo immoo mana shaayeeti mana furnooti hojii magaalaa keessatti hojii liisturummaati hojii maaliiti hanguma kana immoo simpliidha jechuudha. Kanaafuu gita sadarkaa biizinesiitti galuun nurra jirutti gita keenya sana kan madaalu biizinesii qabaachuun barbaachisaadha. Karoora biizinesii hin qabnu taanaan eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Baay'een kanaaf kufee hafe baay'een kanaaf kanarratti hafe. Kanaaf yoo ofii dandeenye ni hojjetan. Yoo ofii hin dandeenye warra danda'an ni hojjetan. Gorsa fudhannee hojjetan jechuudha. Kaan waraqata irratti hojjetamuu danda'a. Kaan sammuu keessatti sin hojjetama baay'isee. Kana sababa ta'eef biizines pilaanii mataa isaa danda'e akkaataa itti tolfannu beekuun waa'ee qilleensaa nutti waa'ee mootummaan nurraa waan baankiin nurraa eegu waan hedduu biizinesii keenya keessatti akka fiixaan ba'umsa argannuuf kan nu cina jiraniif kan faallaa keenya jiran san lafa kaaneef lafa dhanu hundumaa tokko lama jedhee lakkaa'ee nutti agarsiisa sababa ta'eef biizines pilaanii qabaachuu hin dagatinaa kan jedhu kabiraan bakka biizinesii keenyaa filachuun barbaachisaadha. Namoonni keenya kana dogoggoru si'a baay'ee. Tokko booletti hojjetee sababa milkaa'eef buraayyuutti hojjetee waan milkaa'utti fakkaata lakki. Biizinesiin hundumtuu bakka mataa isaa danda'e qaba. Lokeeshinii mataa isaa danda'e barbaada.
Consumer maamiltoota mataa isaa danda'e barbaada. Namni wayyaa aadaa oomishu tokko markaatoo keessatti inni hojjetuuf inni asii gadi ba'ee dhaqee ambootti hojjetu walqixa fiduu fi dhiisuu danda'a. Maddeen galii akka kanaatiif biizinesii yaadde kanaaf bakki malus akkam ka jiru tokko lama sadi jennee adda baafachuu danda'u jechuudha. Mana rental apartmentii hojjenna yoo ta'e inni booletti hojjetaniif inni agamsatti hojjetaniif inni waddeessatti hojjetaniif inni askoot inni buraatti hojjetan wal qixamete. Kanaaf biizinesii akka kiyya kanaaf iddoo kamtu mijatu mana rifeensaati, mana shaayitii, geejjibaa maaliidhaan inni hojjechuu barbaadu. Isa kanaaf iddoon akkanaaf gabaan gaarii argamu, maamiltoota bal'aan argamu eessa ka jedhu kana sirriitti adda baafnee filachuu danda'u nurra jira jechaadha. Iddoon itti oomishnuuf iddoon itti gurgurullee adda adda. Ifama iddoon itti oomishnu lafa humni namaa rakkacha ta'e, lafa humna anniisaa salphaatti argatan, lafa bishaan salphaatti argatan, lafa salphaatti argatan, lafa meeshaa ijaarsaa salphaatti argatan, lafti itti gurgurru lafa namni galii guddaa qabu, lafa nama oomisha keenya barbaadu, lafa itti oomishni keenya kun hawaasa inni barbaadu itti argamu wajjin deemachaa. Kana hundumaa adda baafnee beeknee irratti hojjechuun gaariidha. Kabiraan ergatti gallatee maallaqa ga'aa ta'e ramaduufiidha. Wantoota hawaasa keenya keessatti rakkina ta'e tokkoon isinitti. Hojiin tokko birrii 500 akka baasu biizines pilaanii isaarra jira. Garuu gaafa hojiitti seenu maal godhaa? Qarshii 100 kennee mee isuma kanaa yaalla jedha. Qarshii 100 kiraaya manaa qarshii 500 sila galtee bitaa, maashiinarii galchaa, mana kiraayii fuudhaa, humna namaa qacaraa, kompiitara mana keessatti barbaachisu wantoolee barbaachisan hundumaaf kan ramadame. Isa kanaanitu qarshiin 500 tilmaamamee dhufe malee akkasumaan miti. Warran keenyaa maal meesuma kanaa yaala 100 sitti kennedha. Gaafa shan maallaqa 500 walqixa hin dhiyeessinu yoo ta'e maallaqa irraa jalaa dhiyeessu wal hundi isaa nyaatame. Utuu oomisha tokko oomishnee gabaatti dhiyeessin nyaatamee hafa. Maaliif waliin eegu? Namni lafa qonnaa miliyoonii tokkoon irratti investii gochuudhaaf ka'e yoo 200 duwwaa ramadee dhiise 200 lafa tuqullaa'e lafatu taraaran. Yoo takka turree bara gar 200 daballa yoo jenne aramaan deebi'eeraa biqilli deebisee inni irra deebinee hojii bu'uuraa sana hojjechuun nu barbaachisaa jechaadha. Kana sababa ta'eef kapitaala biizinesichi barbaadu hin qabnu yoo ta'e ittiin seenu. Xiqqoo sanaaf hammi barbaachiftu hin jiru yoo ta'e, giddu galeessa sanaaf hammi barbaachisu hin jiru yoo ta'e, guddaa sanaaf hammi barbaachisu hin jiru yoo ta'e itti seenuun barbaachisame waan qabnu fudhatee bada. Hunda isaa niiraa saantimii takka lama utuu giiphii keenya keessatti nafin hunduma isaan harkaa fudhatee bada sababa ta'eef hamma inni barbaachisu itti ramaduudhaaf qophii ta'uu danda'u nurra jiraadha. Kanarraa kanaaf meeshee kanaan yaalee ilaala. Isii kanaanan jalqaba yoo jenne beesan geenye. Barcumee bitamuutu irra jira. Nyaati kichinii keessatti hojjetamu bitamuutu irra jira. Hojjetaan qacaramuutu irra jira. Yuunifoormiin hojjetaa dhufuutu irra wanti itti dhugan hundumtuu walqixa al takka barbaada. Sababa kana ta'eef kapitaala biizinesichaaf barbaachisu akkaataa itti ramannu irratti xiyyeeffannee hojjechuu danda'u nurra jiraadha. Gara dhumaatti maqaa filannu irratti maqaan madaarra jira. Maqaan nama beeksisa yookaan nama balleessa. Maqaan nama guddisa yookaan nama xinneessa. Maqaa filannu irratti xiyyeeffannoo kenna. Maqaa empaawarii nama godhu, maqaa nama hawwatu, maqaa sabaaf sablammii hundumaa hawwatu, maqaa fira hawwatu, maqaa halagaa hawwatu. Maqaa inklusiivitee ammataa ta'e filachuun baay'ee barbaachisa. Biizinesii gaafa hojjennu irratti uummanni keenya keessumatti xiyyeeffannoon kana dhaggeeffachuun isin barbaachisa jedhee kan inni yaadu gaafa biizinesii hojjennu alagaa wajjin hojjenna, firaa wajjin hojjenna. Isa dhiyoo jiru wajjin hojjenna, isa alaalaa jiru wajjin hojjenna. Isa guddaaf, isa xinnaa, isa baadiyyaaf, isa magaalaa wajjin hojjenna. Sababa ta'eef maqaan ittiin biizinesii keenya ijaarru baay'ee murteessaadha. Kurnaffaa irratti hojii itti seenne kana jijjiiraa deemuu danda'u nurra jira. Namoonni keenya baay'ee mana shaayii yoo arra jalqaban waggaa 10 irraas mana shaayiiti. Dukkaana yoo jalqaban dukkaanuma irraati. Tajaajilli keenya wayyaa'aa, guddachaa, dabalaa, jijjiiramaa deemuu danda'u turre jira. Nyaata gosa 5 duwwaa dhiyeessina yoo ta'e waggaa tokko booda immoo gosa 12-3 ta'uu danda'u turre jira. Waggaa ittaanus akkasuma yoo oomisha dhiyeessina ta'e, yoo tajaajila laanna yoo ta'e, yoo qonnaadha yoo ta'e. Kanaaf yoo mana barumsaa sadarkaa olaanaa biizinesii qofaa yoo jalqabne waggaa 2-3 booda teekinooloojii itti dabaluu danda'u nurra jira.
Waggaa afur shan fayyaatti dabaluu danda'u nurra jira. Kanaaf gosi oomisha keenyaaf, gosi tajaajila kennuu keenyaa, akkaataan oomisha keenyaaf, akkaataan tajaajila kennuu keenyaa, bakki oomisha keenyaaf, bakki tajaajila kennuu keenyaa bal'achaa guddachaa deema. Yoo ta'uudhaa baate maamiltoonni keenya waan har'a fedhan bornurraa fedhuu dhiisuu danda'u, akkaataa sana fedhuu dhiisuu danda'u. Huccuu hodhinee dhiyeessine yoo ta'e, akkaataatti barana hodhinee bara gariis hodhine yoo ta'e maamiltoonni keenya barbaaduu dhiisuu danda'u. Tekinooloojiin ammayyaadhaan fedhiin namaa dabalaa deema, akkaataan namaa, amalli namaa daddabalaaf jijjiiramaa deema. Sababa ta'eef oomisha keenya irratti akkamitti bifa isaa jijjiiraa deemnaadha. Kanaan dura mana barumsaa kolleejii duwwaa bananii achuma irratti mucicciranii kan hafan baay'een isaanii cufanii keessaa galaniiru. Oomisha simintoo raabsu duwwaa irratti hirkatanii warri dhafan gaafa simintoon qaalawee dheenyi simintoo gabaa keessa utuu sibiila bukkeetti dhiyeessu ta'e, utuu bukkeetti cirracha bukkeetti cina isaatti immoo kabiraa dhiyeessu ta'eeti sila. So biizinesii keenya kana hundumaatti dameetti baasaa sadarkaa saammoo fooyyessaa fi jijjiiraa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Flexibilitaa improvementii agarsiisaa deemuun irra jira. Inni dhumaa maamiltoota qabachuu danda'uudha. Maamiltoota tajaajila keenya, maamiltoota oomisha keenya qabachuu danda'u. Rakkoon hawaasa keenya keessa jiru inni guddaan inni tokko maalidha? Maamila qabachuu hin danda'u namni keenya. Yoo mana nyaataa mana dhugaatii bane, yoo keessummaan yookaan maamilli isaa dhufe maal si ajajamu? Yoo maamilli suni nyaati keessan tajaajilli keessan kan akka yoo si ta'u baate dhiisuu dandeessa. Mana baankii baay'ee dhaqaa. Waan maallaqa geessitanii fidhattan ittiin fakkaatu. Dukkaana baay'ee dhaqaa waan maallaqa fuutanii fidhattan ittiin fakkaatu. Mana nyaata baay'ee waan maallaqa fuutanii fidhattan ittiin fakkaatu. Warshaa baay'ee dhaqaa waan qabeenya fuutanii fidhattan ittiin fakkaatu. Maamila kee wajjin wal dhabdee, maamila kee gammachiisuu dadhabdee, maamila kee mataatti baachuu dadhabdee, maamila keef gajjettee tajaajiluu dadhabnaan ganna lama hin geessu biizinesiin kee gabaadhaa laba. Gugguufamee tajaajiluun beeku hawaasni keenya. Gadi jedhee hojjetee kunuunsee gammachiisee maal barbaadda maal dhabde maalitti dabalu maaltu kana jedhee maamila isaa qabachuu hin beeku. Maamila kee qabachuu hin dandeessu taanaan, maamila kee wajjin hojjechuu hin dandeessu taanaan biizinesiin kee yoomuu isa ga'uu hin danda'u. Utuu hin jalqabin karaatti hafta. Mee mana warra Habashaa kana dhaqaa. Mee warra uummattoota kibbaatii dhufan sabaan sila Guraageedha jenne dhaqaa. Mee dhaabbilee daldalaa isaan keessatti heddummatan dhaqaa. Ulaarraa ganaa simatu kolfaa maal barbaadda as taa'i iddoo kana si mijata nyaata akkasii jalqabneera dhugaatii akkasii jalqabneera yookaan immoo huccuun akkasii dhufeera oomisha akkasii dhufeera utuu sin manaan bahin tekstifaayin isinitti ergu gaafa isin maamila ta'an. Maamila qabachuun biizinesii tokko fiixaan ba'umsa argachuu keessatti baay'ee murteessaadha. Maamila qabachuu hin dandeenyu yoo ta'e hojjetaan keenya nu biran turu. Maamila qabachuu hin dandeenyu yoo ta'e maqaan keenya miidhagaa hin adeemu. Maamila qabachuu hin dandeenyu yoo ta'e biizinesiin keenya babal'achaa deemuu hin danda'u. Hojii biizinesii keessatti isa TV'dhaan, isa raadiyoodhaan, isa barreeffamaan, isa marsariitii hawaasaatti walitti dabarsan caalaa isa namni oomisha keessaniif tajaajilli keessan fayyadame namatti mutu caalaa maamila dabala, caalaa galii dabala, caalaa guddina biizinesii fida. Kun qorannoodhaan waan raggaasifamedha. Dhaabbileen gurguddoon sadarkaa idil addunyaa jiran amma person to person business promotion itti galaniiru. Miidiyaa irraa darbanii namaa namatti maamila tokkotti isa daddabarfamu irratti xiyyeeffachuu danda'anii jiru jechaadha. Maamila qabaachuun amanamummaa akka isaan amanamuu isinii ta'an godha. Maamila keessan qabachuun akka isaan isin biratti hafan isaan godha. Maamila keessan qabachuun hojjetoonni keessan gammadoodhaaf yeroo hundumaa waajjira keessa akka isaan hojjetanii itti fufan isaan dandeessisan. Maamila keessan qabachuun duudhaaleen keessan ol ka'anii akka dhaga'amanii fi namoota baay'ee bira akka isaan galan isaan godha. Maamila keessan qabachuun namoonni bira akka oduudhaan gara tajaajila keessaniif gara gosa oomisha keessanii akka isaan dhufan godha. Maamila keessan qabachuun akkasiin faayidaa isaanii, fedhii isaaniif guutan isaan godha. Maamila keessan qabachuun dhaabbati keessan yeroo kam keessatti yeroo rakkisaa yeroo akka bara COVID-19 sana fa'aa keessa yeroo akka rakkoon nageenyaa fa'aa jiru keessa dhaabbati akka fuusa taasisa. Kanaaf tuqaalee kurnaffaa irratti kaasuu kan yaade tokko maalidha? Hojii biizinesiitti gaafa galli jalqabnu maamila keenya qabachuudha. Erga biizinesiitti galli booda maamila qabachuu tuqaa tokko kaa'amna. Tuqaalee kan biraa waan akka aadaa qusannoo, waan akka idaa ofirraa eegu,
waan madda galii dabalataa gabbifachuu, waan akka qabeenya dhaabbataa horachuu, waan akka walii wajjin hojjechuuf haalota kaan immoo sagantaalee biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee maree hanga hammaatti dhimma biizinesiitti galuudhaaf waan nama mudatanii fi biizinesiitti galuudhaaf gaafa jennu immoo daandii irra deemuun nurra jiru jedhe kaasirraayii haxiqqaatu haguddatu waa hubattaniitu jedheen abdadhaa. Kanaafi amma yeroo kanaatti waan na wajjin turtaniif guddaan isin galateeffadhaa. YouTube kana namoota biizinesiitti galuu barbaadan baadiyyaaf magaalaa biyya keessaaf biyya alaa warra jiraniin sheerii godhaa waliin gaa like subscribe gochuu hin dagatinaa. Dubbiin dubbii dirree dinagdeeti. Dubbiin dubbii qabsoo dinagdee qabsoo siyaasaa cina finiinsuutii injifannoon dinagdeedha. Uummata keenyaaf haa ta'u jechuun barbaada. Galatoomaa horaa bulaa.